Geemiin kun geemii guddaadha. Geemii maadaamaa shittiin hundi irratti hirmaatte. Laal maadaamaa shitti meeqa waa isin garsiisa. Akkatti qop jettee teessee isin laaltu. ما شاء الله مدام شفت اللي قرتني جرتني اسمعوا يا دبا اوري يا دبا بدني اتفق جايز كوبليك شيء كسر دابر اسن جبادا هند كسن ورا سل قرتن بقول افدي بس دي سنه جايرا بغنا جا نفتن هند كسن ورا مرفتني سر من ركنس كومنتي بوتني مالتي جريتا جتن جيم بچاتي کا اوبر سرين كاجن دان كم نه هيا انكم نه هجين كم نه انترت سام پودي خو جنتا بچا اور سنتو گيم کا آتي کا تو اگدتو نمني نما بردا بچو ول بردا بچو نمو مار راي thank you warra Hamza fanka fuula fi bifa fooro nama alla le khairu hundana mugre dabbatan galatoma tika gudana sala girtani boru gubba girtani hundu khesanu ay masagralo sinin janna jabata ko pring share rigirra ta ta biti jebna daqiqan game af qabal yeroo takka sila hamdan dubbate ayya idan da waa xiqqoo daqiiqa takka Okay, guys. kale muti Aduun ibsisiisee haa Okay, Hussein guys. qoe. Hundi keessanuu qaba. amisha gutta kamu bodu Ayyeetu godhamsa. okay Hamza yo simi jay wani Hamza Anaa miti ani waca keessa jira calja achi fufaasin. ayya thank you okay ka sago na yamma galatoma Okay, guys. Hundi keessanuu taap copying share kora. Mee hundi keessanuu nama qabadha. Taap copying share. Hundi keessanuu sa'aatii muraasa noofe sa'aatii waa xiqqashoo noofe sa'aatiin kana keessatti taaphaabiin keenya miliyoona akkuma dhibbaa afur seenuu qaba. Miliyoona lama seenuu qaba sa'aatiin kana keessatti miliyoona lama. Hundi keessanuu taap copying share kora. Har'a guyyaa aslii micaa bareedaa micaa ilmoo oromtichaa micaa keenya. Har'a guyyaa isaa bareechuu qabna. Hundi keessanuu taap copying share korame. Nama biyya qabdan nama kuran kura sharra share kora. Hundi keessanuu nama kura sharra share kora. Hundi keessanuu akkanatti aslii kana qabaati. Sendi kora. Hundi keessanuu namarratti. Guyyaan har'a guyyaa aslii bareechuu qabna. Hundi keessanuu taap copying share. Mee taabii kana miliyoona lama nagalchaa please. Miliyoona lama irraa nama salphisna. Takkaana salphistanii beektan miliyoona lama. Taabii kana miliyoona lama. Hundi keessanuu bika takkaa shamarran keenya. Sheerii kana kuma shantam. Guutaa keessa sheerii kana kuma shantam. Taabii kana miliyoona lama galchinu. Hundi keessanuu nama kudha sharratti laal akkanuma qabaate iskiriina aslii kana akkana qabaate sendi godhan namarratti. Hundi keessanuu namanii fi qabdarra sendi godha. Hundi keessanuu akkana tiris hin beekalaan. Akkana hundi keessanuu taap copying share guys. Akkanadhaan takkaana salphistanii beektan takkaana tuffatanii beektan. Akkana tiris hin beeka. Hundi keessanuu taap copying share. Yalla guys shishee. Sagalee leencaatiin isin dubbaa jira. Sagalee obboleessa keessanii sagalee leencaa share godha. Hundi keessanuu. Ayi welcome. So hundi keessanuu guys. Cara sagalee hin dhagahamu. Dabbaan sagalee hin jiru. sagaleen keeni wanta godhi warra mojeetara faamii kuta kanaaf akkasii galatoon caalaa nuureetis nama biraatis kan sagalee jiru jiraannaani galchuu dandeessan warra mojeetara nama duraa gabbustanii rakkoon qabu sana akkas godha ammoo jara keenya amma kanaa goonu sa'aatii afur keenya jirra mucaallee dubbifneeti geemaan gatee fi sa'aatii geemallee gaafanna sa'aatiin geemaa kaas gubbaa barraa akka waliin agarru sammuu afurii warra seera kirtoonni keessa nama maal gootan taaptaaqii caalaa koppiliin sheerii gootan amma qabdaniituma TikTok keessa nama isinii baasa asii lagaa basan akkanatti namni irratti gadi isinii baha nama isinii beekan irratti sendi gootanii namni dagatee jiraatanii yaadu qibxa waan ta'eef. Asli sa'aatiin geemaa isaa meeqa? Hangan takka seesa quba qabdaa duubaan warra waliin taphachuu deemtu san. Muutii rigirtaa? Na dhagoo jirtaa? itti dubbachaa jiran ta'a. Haa bilbilaasoo jira? Yalla hagatu share godha amma laali daqiiqaan wal jala deemi hundi keessanii sendi godha amma yaa. Yaa bareedaadha akkasitti hanga suuqa qaba hundi keessanuu share godha rakkoon qabu. Jaattanii jirtan walaa galatooma koppiliin yommuu shantamaaf taaptaappii miliyoona duuba shan qabdanii. Sheeriitiin rakkataan koppiliinkii raajii wal jalaatiin dhoyte koppiliinkiin mallattoo xiyyaati sheeriin ammoo fuuluma mucaa qabdanii yeroo qabdanii fireentoota wayirra qabdanii si dhufa. Hundarratti sendi goota akkanumatti gata ilaa xarafatti sendi goota namni tokko nama 15 irratti godhuu danda'a 15 olii godhuu danda'a amma nama dabaltanii hundi keessan sendi godhame fuula isaa kana qabdaniituma
mallattoo sendiitiin dhufaa sendii dhugatan. Hunda jechuudha ilaa xumuras. Yalla jabaadha Habibochi. Thank you. Jawaada caalaan loloo lakkisaa as gala warri girtan warri mati tara. Koppiliin kubra deebiin amma taaptaapiin rakkoon qaba si booda miliyoona tuqaa shan qabna waan bareedaadha. Afaan geemaa wajjin booda ooftanii sa'aatii geemni jalqabamee taaptaap gootanii amma koppiliin gumaa fi sheerii hanga dandeessanitti itti faawwantu keessanuu. Nam kuma lamaa fi dhibba sagal guutanii jirtanii hanga nama kuma sadii ta'aa deemnu. Koppiliin sheerii yoo sun gootan banni namni inni si dabalaa deema waan ta'eef. Namni dabaluun ammoo geema kanaaf faayidaa qaba. Koppiliin sheerii keessan kun shantamii lama dhibba sagal kun shantamii sadii shantamii takka fiigu jira sheerumaanuu akkas. Botaan mana jira caalaan lol baasaa mootii tarree ona dhagoo jiraatan. Yoo bilbilli sana harkaa halluu jiraate malee. Thank you everybody guys. Koppiliin sheerii na warri girtan. Mooritora ni jiru. Gaagaa haa bobbootan duwwaadha. Yaa osoo dubbate isaa warra gaafa irraa qabna sa'aatii geemaa dhufaa ibsu hangaaf. Asli caalaa hoggan mudii dabbal mudii dagalchi. Hin qaba. Ni qabe. Okay, caalaa inni darbi amma. Mee darbi waa darbi. Sa'aatiin geemaa akkamii dubbisi girtaa kan ta'u qabda. Darbi caalaa waa darbi. Eeyyoo. Okay, qabe ayyuus dargeen jira. Na dhagoo jirta asli. Butakka mee jiran? Dibata sabbana. Faamilii uummata kashtii galatooma taaptaafi koppiliingi sheerii keessan hedduu nama boonsaa asliin guyyaa isaa har'a gammachuun fuularraa ifti geemii kan akka mootus abdii qabna. Caalaan uree bagana gaan dhufte jara keenya galatooma asitti argamuu keessaniif galatoomaadha. Namni kumni sadii dhufee geemii aslii daawwachuuf galatoomaadha. Hundi keessanuu ulfaadhaa warri koppiliingi taaptaaf goosiseesi. Dubbiin xiqqishoo akka malee taate waan haaraa caalaan isiniif haa ibsu. Caalaan uree muutii irraa kaase. Okay, galatoomaa laa warri lammaan tana koppiliingiif taaptaaf godhaa jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada isin hundi keessaniyyuu. Mucaanii asliin ni dogongore. Jarri Itoophiyaa ka jedheen guyyoo gurbaa namaartichaa ka jedheen tidaar kun. Eenyuun buusa? Darban. Mucaa darban. Ol deebisaa gaayis. Mucaan Ol deebisaa hoo? Ifiifitti deemu akkam isa? Yaa faamilii caalaa ol deebisaa ijoolleen afaan amaaraa wallaaltee guyyaa namichaa wajjin walitti qabatanii caalaa ol deebisaa asliin faan afaan amaaraan beekanii guyyaan namichi saftii iftaantanaa taa'anii isaan saftii guyyaa har'aa seeni akkasitti afaan walitti wallaaluudhaan guyyaan namichi quba qabuu fi guyyaan jarri quba qabu waladdatee geemiin asliidha saftii iftaantanaa taa'anii guyyaa 22 jechuudha. Ani illee sabboona har'a akkasitti information dhageeffate amma ijoolleen shirna gunaanamaan dhufe malee saftii dhuftutti hin beeka. Mucaan afaan amaaraan beeka. Maal haa ta'u itansa? Waan As kana moota biraa haa ta'u itansa beella kana moota biraa abbaan ta'a. Eenyu information kana akkana godhe eenyu quba qaba mee ol fida waliin nu laaqina gaa dafaa. Ormashina kan marte ammoot bocu jira kana barra amsa ndageessu. Taphuma amma irra jirru kanaatu ganaa torbaan as deemu weessabti as deemu. Oi, beellamni suuraa Logoon maal isa kana logoon? Mee caalaa ol baasaa caalaa nuuree quba qaban jenne? Ol baasaa. Ol deebisaa caalaa ol deebisaadha. Saftii dhuftu moo geemni saftii dhuftu barra. Mucaan afaan hedduun faamne. Mootii ol deebisa qabu dabbal. Tapha kana namni biraa kan mootii ni dalagu galchaa Namni biraa qaba. Asli mootii dara biratti kan yoo haqa beeti. Sabboona kan yaa qabu. Wadande. Naa qabu deema. akka Oromoo mucaan afaan waan nuti warri harargee kun hamzaa ji nurra laayinaadha. Hedduu afaan amaaraa kan hin fahamnu dhiifama nu godha.
isa holoni kana kun. Namaan Ifa mashadda kan nyaqalu. isinitiin fudhatte yoo isinitoo barbaadde ta'u isiniti. Taate namni suuta tasgabbaa'ee akkaataa taa'ame walitti hiba. Shooddeen keenya yookaan asliin shooddeen afaan amaaraa hin beeku dhageeffadha asittiin hima. Gurbaan tidaar guyyaa 13. Yeah. Ya. Gurbaan kan immoo iyyuu akka biyya Itoophiyaatti kan itti hime. Saniif tidaar guyyaa 20 yaani guyyaa 13 jechuudha. Akka biyya kanaatti immoo guyyaa 22 jechuudha. Saftii tanaa miti saftii. Arra guyyaa 13 mee caalaa. Profaayilii sana 13 mee kasar je koi sabuna gutak. Guyyaalee 13 profaayilii kanallee 13 jira. Hai, ummanni akkamte? Warri modeetara nama ta'a hawaasni modeetara mana namaatti hin laaqina. Ala ini jalan jenis nama ifsina akka namatti nama ifsina warri jalan buusu kun fayyaan qabu. Deemuu caalee itti taphachuudhaaf yaadina. Immoo haga danda'ame kana nama sirra jiru hubachiisuudhaaf ni dubbadha. Yoo immoo dubbatiin jettee rakkoo mitiitti haasawa. Dubba maaliif hin dubbanne miti? Maaliif hin dubbanne? Dubbadhu. Taphtaa fi qophii faayidaan qabu. Amma warri guutan immoo galatoma alfaadha obboleessa. Koo inni sani miti caalaa waliin si gaafadhani. Caalaa waliin si gaafadha. Caalaa profaayilii mucaan amaaraa godhate sun profaayilii kana moo kabiraati? Hanga nuti naa baasa. Kabiraati. Kakudha sadii irraa qabu moo kakudha 22maati? Yoo kakudha sadii irraa qabaate guyyaan kanuma qaba. Mucaan akka Itoophiyaa qabate yaa. Koye makkanu godhe caalaa kiyya naafsi. Aboo nama hin buusinaati moodeetarri asirra jirtan nama takkitti asirraa gadi hin buusina afaan Oromoo. Asli mootii irraa kaasi. Obboleessi ogeema yommuu qabattee akkamiin qabattee mee ibsi jimmu cuma kanaan abbuma ogeema kanaan. Mee ibsi asli kiyya. Dubbadhu mee biroo. Mee ibsi inni ibsi nu qabate. Wayye dabbaa sagan kiyya dhagama. Kama meetti boqe geema meetti dubbadhu. Sagalee dhagamaa jira. Dubbadhu ni dhagama. Muitii qabadhaa isin kun muitii qabadhaa mee sagaleen isaa deebi'aa jirti. Laali dabbaan laali dubbiin akka taate wanta afaan amaaraa dila akkasitti faayee gurbaa Nooveembar guyyaa 13 ani Nooveembar kanuma miila kanarratti qabadde gurbaan ammoo akka Itoophiyaatti qabatee jechuudha akka gartee guyyaa Itoophiyaa akkasii qabatee amma dubbifnaan guyyaa torbee takka dhufee akkamitti amma har'aa tana guyyaan afurii har'aa guyyaan afurii har'aa tana guyyaa qabanne jechuudha. Inni afaan Itoophiyaa kanarratti fayyadanii guyyaan miti jee jechuudha gurbaan. Caalaa guree tuuliwa aboo mukti arga sile sala nana sama nodri bukan kun wala naadu. Tabbona dubbi dhageenya bakka afaan mukaarraa iti dogora guyyaa kan isaan uummatan dhimma isaaniiti. Kanaafuu gemmee Yeemni isaa sabtii as deemu sabtii kanaa ta'a isaa tanaa miti. Okay. Urjimmata guyyaa 22 hundi keessanuu asumaan geemii bara geemiin guyyisaa guyyaa 22 sabtii as deemu kana ta'a isaa tanaa miti. Guyyaa karraa jechuudha. Guyyaa karraa. Laa. Oi duba koi sabona koi. Obboleesso dila dhufnee sa'a meeqa guutuu asii dhufnee taa'aa fi mokkeenii boonu. Akka nuti beenu kanatti bitee lamaata. Oi mee asli mee koi rabbo musumu sudaa dhufa yoo. Wahi eega laayibii banattee geemni xiyyaarra gattee mana banattee wayii dhageessee dubbii tana duraan lafa dhageessee. Dila dhufnee kana dadhabnuun namaa teessan laaltee abboleessa. Laa mucaan wanti dhala amma mootii godhatee haasaa jira bara. Akkasii miti boo namaa dubbisee batte qodura. Biraan kun hin jaa bakka.
Afaan hin beeku waan abbayyi keenya Oromoo irraa dagda. Mucaan afaan hin beeku. Aboo akkasii miti. Moo gurbaa'u nama dabbaala akkasii miti bar. Gurbaa'u namaa dubbisee bara naa miti. Waan afaan hin beeku dabbar. Finni walitti hin beenu. Amma xiqqootti dubbisama. Mootiddara kanneen mee jaalaadha yoo dandeenye. Noo murtan kan maal faayidaa qaba nama na buusuu hin beeyin. Ayyaa. Eenyu buusu jira faamilii isaa kaawwanni tu waan fardiiti. Uummanni kun yoo uuman akkasa. Ha gurbaa waan fardiitii mu dubbachuu jira wanumaan kan buuftanii maali ba? Na darbaa bakka isaa. Mee caalaa dubbadhu si ibsu. Caalaa keenya ibsu waan ta'eef. Na ibsu. Jarana. Salaamu alaikum. Eenyu namni muudatara qabu. Waalaikum salaam. Qofaa arga salaamu gaabbin. Bada Saatiin hin geenye hoo. Mudii tara dabbaal